Akkam jirtu nagaa keessanii nageenyaaf araarri waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu babbareeddota keenyaaf daawwattoota keenya halkan keessaa sa'aatii 8 maabiraatiin badee ibsaa kun baatirii tokko waanuma tokko ibsanneet kun teenyee eebbuni irrafuu maafarrafaa ibsaan jiru ani lafa ciraa laal kun olaalaattanii ormi kurruufee rafaa jira abbaan beekoo dibooraan rafanii jiru ani beekuun garuu kun olaal teenyetti onarraa kan danda'u malee irrafuu jamma maabiraatiin itti fitee ishii kanaaf maal gooti ishiin intabatti lalaalama barbaaddi bakka ibsaan ampooliin jiru asii ulee ampoolii barbaaddi asii gadi jirti lafa barbaaddi naaf kunoo jechuudha haatuufi jechuudha ijoollee haatuufi waan dandeessudha waatuufi hunduma dandeessudha haatuufi waan hundumaa namaa gooti kanaaf haadha keessa sirriitti jaaladha sirriitti kunuunsaa sirriitti waan hundumaa godhaa fi tolee haadha keessaniif jechuudha haatuufi dadhabee jettee nama gattu amma yoona kana laalaa iddoo haadha ta'uu baate ani yeroo hundaan waaqayyoon kadhadhu yaa waaqa lubbuu konaa dheeressan jedhee kadhadhu rabbi eebbukootiif kun hoggaa ishiin akkasitti jeettu kana eenyutu akkas ishee qabaa eenyutu akkas ishee kunuunsaa rabbiin gaditti anuma qabdii akka haadhattis jedhee hojjan hin booffoqa kanumaaf fida haatuuf ilaal yoo namatti bu'anis yoo namatti gaddanis omaan jedhanis haata haadhuma nama taphachiifti faana taphatti dadhabee jettee tongattu maal jettu nuti haatuufi hedduu beeku kunuun taphachiiftiin dammachiiftiin kofalchiiftii amma fuudhu jettee keessaa fuudhaa turte laafaa maalumatti hin ta'uu argitaniittu halkan keessa sa'aatii 8 ishii qullicceetteerti isheen ani jina mucummucummuccalee ishee qullicceedheera asina bukkeedha ammoon kurruuf ugaa kurruufan immoo ribittiin hin laafmanya ofti miti kottu maalu na raffisinetti kottu na raffisii kottu na raayaletti kanaaf jechuudha haadha ta'uu jechuun haati waan hundumaan ijoollee haati biyyaanis hin fakkeeffamti haati waan hundumaan fakkeeffamuu dandeessa jechuudha biyya mi fakkeenyaaf jechuudha kanaaf kadhannu kulluu fi dhimma jiru eebbunii fi haati eebbuu garuu taa'anii taphatu maal jedhu teechisu hin kuffisu hin kaasu ilaamee jedhi ijoolleen akka eebbuu haadhumaan bareeddi ijoollee haadhumaan bareeddi haadhumaan tolti ishi kule ما تغلطش جيب دبل دي بس على باشي namoonni baay'ee haadha eebbaaf raftuunaan jettu yeroo baay'ee gaanii mandara YouTube jiru kun akkasitti faana taphachaa wala akkasitti faana rakkataa gaashii rafuu didduu akkasumatti faana teenyetti faana taphannaa faana wannoyinaa kanaaf jajjabeessaa subscribe nuuf godhaa share nuuf godhaa akkasumas immoo waan barbaadan nu gaafadhaa isin barsiifnaa amma iddoo kanatti namoonni akkasumatti ijoolleedha maalaa taphattu halkan miti jettanii wajiraattanii
eebbuun mucaa waggaa 5ti tarii sheeridha warra dhuftanoo jiraattanii tarii immoo waan uduma karaa deemtanuu linkiin keenya osoo harka dhufee osinitti dhufee mucaa waggaa 4 ji'a 9 ta'uuf amma garba ji'a 9tti deemaa jirti. Inteessuu kun akkasumatti fakkii morma ishiin qabattu agartu miti. Guddina duubattafaa qaba. Guddina duubattafaa keessaa immoo gosa arfan jiran keessaa eebburra gosa 3tu jira. Fakkeenyaaf gosa arfan keessaa gosa arfan jiran keessaa jechuudha. Tokko Hayappariyan jedhan wayin immoo Ozitimiyan jedhan tokko jira. Hayappariin qabdi. Akkasuma guddina duubattafaan qabdi. Akkasumallee dhukkuba gaggabduu ni qabdi. Kun dhukkuba sadan olirratti dararaaraabidha. Eebbuu koorratti argamudha jechuudha. Waaqayyo immoo guyyaa isaa dhufee tokko keessaa tokko irraa hir'isutti fakkeenyaaf oksijiinii malee inteessuu turte. Oksijiiniin ishiirraa buqqeera taanaan sakandiin turte. Akkasuma mana kadhannaa geessitanii oksijiiniin irraa cite eegas waggaa 2 ji'a 6 taatetti waggaa 3 jechuudha. Egaa waggaa ishiin waggaaf ji'a 6tti fuudhee dhaqee amma waggaaf ji'a 6tti oksijiinii malee maal malee in turtu waldaa Suraafeel jedhamu tokko geesse achitti kadhatee fi oksijiiniin kun irraa buqqee jechuudha. Amma laphee ishii rakkina hin qabu gooftaaf haa galatu. Hafuura baasuun ishii rakkina hin qabu. Kun gooftatumatu kana harka isaan nuu qaqqabe malee yeroo hunda oksijiinii malee taa'uu hin dandeessu turte. Waggaa tokko guutuu oksijiinii irra turte jechuudha. Hospitaala turte. Amma nuyi qarshii of harkaaf hin dhufte amma waan hojjennu wallaalutti oksijiiniidhaan turte. Waaqayyo immoo yaa sakanduma keessatti dhufee namarraa kaasaniti oksijiinii jecha waan laphee ishii ukkoomsu waan waggaa bira taa'an baay'ee nama surur irraa naa buqqisee kun akkasitti amma kanayyuu fayyaa naaf taate isiniin jedha. Irraftuu turte irriba malee kiniinii gosa 5 fudhattii turte. Mucaa ji'a 6 taate tokko an irribaa kaasu tokko irribaa kan kaasu an irriba qabsiisu qoricha irribaatiin raftii turte. Qoricha irribaa malee raftuu turte. Isa oksijiinii malee turtuu turte. Qoricha irribaa kennanii fi marfeedhaanis kiniinii isaas kennaafi turanii. Amma garuu gooftaaf haa galatu kun hundumaa hin qabdu. Inni irraa deemeera. Amma waan tokko gooftaan harki isaa bal'aadha mitiire waan inni gochuu danda'u. Harki isaa baay'ee jabaadha, baay'ee cimaadha. Kana isiniin jenna ijoollee akkasii warra qabdan ispoortiin baay'ee gaariidha, kadhannaan baay'ee gaariidha. Wantoota akkasii kana godhaa. Hikimna baay'een qabu. Dhukkubni akkanaa kun kadhannaa fi ispoortii qofadha kan inni barbaachisu. Kadhannaan fi ispoortiin immoo waaqayyo seenaa ittiin jijjiira. Seenaa namarraa hin kaasa waan ta'eef kanaafiyyuu yeroo hunda kadhadhaa. Nuufis nuuf kadhadhaa. Waaqayyo gaaf tokko eebbuu keenya kaasee oofee adeemsisee ijaan nu agarsiisuu danda'a waan ta'eef kanaaf eebbuu keenyaaf baay'isaatii cimsaatii nuuf kadhadhaa jenna. Akkasumallee ijoollee warra akkasii kana duubatti guddina duubattafaa qaban beektanis akka isaan fuulduratti baasanii nuuf godhaa. Akkasumas immoo adaraa keessan mee adaraa rabbii adaraa waaqa jiraataa sanan kadhadhaa. Miidiyaa gurguddaa biraan nu ga'a. Miidiyaa gurguddaa biraan nu geessanii amma ankoo mucaan koo shamarreedha. Waaqayyo yoo dhufee seenaa jijjiire malee xiqqoo ishiin cima baay'ee cima shamarran irratti baay'ee cima. Maaliif yoo jettan akka ol deemanii waan baay'eetu dabalaa deemaa fedhiin hundumtu waan adda addaa dabalaa deema waan ta'eef kanaaf miidiyaa gurguddaa bira nu geessistan sheer nu gootanii daayippariin amma lakkoofsi 5 malee
barbaachan jaa'in argama. Bitayyuu barbaacha guddaadhaan sarraana nafee lakkoofsi 5 lakkoofsi 6 hin jiru. Amma eebbuun lakkoofsa 4 irraa gara 5tti guddatteetti. Isumayyuu akkasumayyuu waggaa guddattu immoo biyya keenyatti lakkoofsa amma dabalaa deemu maallaqni isaa dabalaa jeema ijoollee. Inni fakkeenyaaf dura 800 wayiin binnu gara 1000 galaa. Akkasumas immoo fireen isaa sirrisaa deema. Amma lakkoofsi dabalaa deemu akkasuma fireen inni qabu piisiin inni baatetu deemu baay'ee gadi bu'ee gadi hir'isaa deema. Kanaaf miidiyaa gurguddaa biraan ooluu geessan warra daapparii oomishanillee argamee lakkoofsumti qarshiidhuma keenyanillee bitachuudhaaf bira nuu qaqqabaa jechuudha. Bira nuu qaqqabee akka namni nuu bituu qarshuma keenyanillee bitachuu dandeenyu nuu ta'a jechuudha. Kanaaf bira nuu ga'a. Namoota baay'ee jiru amma ollaadhuma koo akka carraa ta'e namni olla barsiisee mucaa waggaa 6tu jira. Kiiloon isaa kiiloo 35 kiiloo 35 ta'ee daayippariin jiru amma kiiloo 20tti qofa jira. Amma rakkataa jirti baay'ee tokko rakkataa jirti. Kanaaf nama tokko bichaa miti amma waggaa dubbannu eebbuu qofaaf miti waggaa naasa'u ijoollee sheeroon nu gootan namoonni ijoolleen akkasii jijjiiran baay'ee jiru waan ta'eef Itoophiyaa keessa ammas hin jibbe ani durii akkasuma baay'atee jira ta'een beeku. Akka carraa ta'e waggaa 30 waggaa 20 argeera. Waggaadhuma gargaarsa irra deemnee fakkeenyaaf namni yoo eebbuudhaaf birrii 1000 erge 200-300 irraa sheerii gooti. Yoo fakkeenyaaf yuutuubii ishii immoo yuutuubiin afaan oromoo illee maallaqa kaffaluun hin eegalle ganaadhuma eegala gaafa eegalee sirraa isin itti dabarra. Afaan amaariffaa irratti garuu inni waggaa namni maallaqa irraa erge fakkaatti akka shiititiif daapparii hin bitti aannan hin bitti. Kanaaf yeroo kana akkasitti hin argina. Waggaa aannan bituu fi deemnu waggaa daapparii bituu fi deemnu mucaa waggaa 30 argeera. Mucaa waggaa 21 argeera. Jijjiiru. Kanaaf daayippariin argatanii anudduun isaanii madaa'u baay'een argaa oola ijoollee. Isuma dhugaa koosiniin jedha. Daayipparii dhabanii uffata waggaatti hidhanii udduun isaanii mammadaa'ee irraa qunca'eetu jira. Adaraa keessa nuu sheer nuu gootan ijoollee akkasiitiif namoonni dandeettii haasaa qaban dandeettii qaban daayippariin akka biyya qarshiidhumaan illee argatanii akka bitan ni gargaara. Irra darbee immoo jechuudha. Irra darbee immoo wannoon isin gargaara. Irra darbee namni daayipparii oomishu akka biyya keessaas harki isaanii bal'atee oomishuu danda'u godhaa jechuudha. Kanaaf sheer godhaatu biraan nu ga'a. Viidiyoo keenyas amma dhumaatti nuuf ilaala. Laayik nu godhaa. Galiin irraa galuu galii sirriitti nu gashuu jalqabe. Isaanuma akkasii ittiin gargaara gara fuulduraatti. Waaqayyoon gargaare gara keessanittis fidee sinan barsiisa. Yuutuubiin keenya xiqqoo ishee amma baay'ee yoo akkam baay'ate nama 100 nu ilaala akkam baay'ate nama 200 nu ilaala. Isayyuu kadoodha. Kanaaf adaraa keessan sheer godhaa, laayik godhaa. Namni afaaniin siif jira jechuudha doon ta'e hojiidhaan nutti agarsiisa. Laayikii nu godhaa, sheerii nuuf godhaa, nu jajjabeessaa. Jaartii caccabduu kanas jajjabeessaa. Dhugaa jaartii dulloomtu kana kun ijoolleedhuma akkasii kana qabatteetuma akkana baate gara miidiyaa kanatti adaraa keessan kaa warri miidiyaa gurguddaa qabdanis eebbuudhaaf sheer godhaa. Eebbuu garaagaraatiin gargaara. Warri gaaffii isinitti uume immoo amma beekumsa kootii sinan gargaara. Amma dandeettii kootii sinan gargaara. Kanaafiyyuu nu gaafadhaa. Koomantii irratti nu barreessaa. Waaqayyo koo sinaa eebbisuu eebbifamaa. Isin gaa bakka isinitti baay'isu viidiyoo ani haasa'uu jalqabnaan haasaan dhaabu waan ta'eef. Kanaaf ijoollee keenya jedhaa nagaaf nuuf turaa, nagaaf nuuf oolaa. Amma eebbuu faana kolfineerraa, taphanneerraa, rakkina keenya isinitti odeessineerraa. Yaa rakkina keenya yookaan jennu wannoodhuma bilbilli koo jala hin jira, viidiyoota koo jala hin jira. Namoonni na bilbiluu barbaadan, namoonni argachuu barbaadan, namoonni eebbullee ispoonsara gochuu barbaadan nu qunnamaa maal abbaa ishiitiin Oromoo miliyoona 1 eebbuun guddifna ispoonsara goonaa. Akkasumas immoo beeksisa keenya adda addaa irratti beeksifannaa yoo jettan jechuudha. Fakkeenyaaf eebbuu maal fa'aa beeksiftaati? Buna fa'aa fidaa siinii beeksifnaa jedhiin yuutuubii keessaa siinii beeksisnaa. Bakka baqinnash waagaa
miidiyaa guddaa taatee boru baqannaash waaqa siniin jettu wayiidimo gatii salphaadhaan koottaa jetti manbarii keenyas ta'a jetti tambi eebbu kanaaf galatoomaa waaqayyo koo sinaa eebbisu lafa nagaa oolaa lafa nagaa bulaa akkuma sa'aatii keessanitti rabbi koo sin faanaa ta'u isinan jaaladhaa isinan kabajaa ayye bye bye